gamtaa yookiin tokkummaadhaan hojjechuun milkaa'ina waa maraati. Akkas jechuudhaan wal eebbisa Oromoonis gaafa wal eebbisu Oromoo waa malees eebba hin eebbisu akkasumas jechamoota hin fayyadamu. Gaafa mammaakus wanti inni mammaakuuf hundinuu hiikkaa qaba. Egaa gaafa eebbifatu akkas jedha gamtaa kanniisaa ta'i homtuus hin danda'iin adda jabaadhu diinni adda kee hin danda'iin tokkummaadhaan jiraadhu diinnis hin cabsiin jechuudhaanis kan inni wal eebbisu. Egaa tokkummaan keenya milkaa'ina keenya milkaa'inni keenya milkaa'uu dhalootaati. Dhalli namaa addunyaa kana irratti marsaa tokko qofa kan inni jiraatee darbu. Hanga dachee kana irra deemu yookaan irra jiraatutti seenaa fi hojii dhaloonni irraa barachuu danda'u kan hojjetee darbu akkuma jiru gariinis seenaa dhalootatti gufuu ta'u kaa'ee darba. Dhaloonnis isa seenaa gaarii isaaf dalagee darbe galmee seenaa goototaa irratti katabatee isa seenaa fokkisaa dhaloota irratti dalages dhaloota isa jala jiru akka irraa baratu taasisa. Namni kaayyoo fi mul'ata bal'aa qabu obsaa fi gara laafessa ta'es kan inni mul'ata isaa galmaan gaatu. Kaayyoo fi mul'ata galmaan gaachuuf miidhaa fi dararaa jajjabduu qabdi. Egaa namni kaayyoo fi mul'ata bal'aa qabu obsaa fi gara laafessa ta'es kan inni mul'ata isaa galmaan gaatu. Kaayyoo fi mul'ata galmaan gaachuuf miidhaa fi dararaa jabduu qabdi. Nutis seenaa namoota hojii fi seenaa gaarii saba isaaniitiif hojjetan barreessuu fi qindeessuun akka dhaloonni irraa baratu taasisuun yookaan galmee seenaa fi galmee goototaa irrattis ni katabna ni katabamasi. Anis seenaa dargaggeessa daa'imummaa isaa irraa kaasuun amma umurii dargaggummaa isaatti yookaan amma jiraachaa jiru kana keessatti uummata isaaf tokkummaan hawwuu fi nama jabaa fi murataa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufees jira. Dargaggeessi kunis ijoollummaa isaa irraa eegalee nama miidhaa fi dararaan irraa hin fagaanne dantaa dhuunfaa isaaf osoo hin taane dantaa saba isaaf jechadha. Hojiilee inni saba isaaf hojjete kabajaa fi jaalala argates magaala handhuura Oromiyaa yookaan magaala guddittii biyyaa taate Finfinnee keessatti dargaggeessi Oromoo wal ijaaree hojiilee dinagdee irratti akka xiyyeeffate hojjetu gochuu fi dagaagina tokkummaa akkasumas gamtaa uummata kanaa irratti nama cichee hojjechaa turee fi sirna darbe keessatti tokkummaa inni hawwuu fi akkasumas gamtaa dargaggeessaa yookaan gamtaa shamarranii walitti dhufuun hojii dinagdee irratti xiyyeeffatanii akka hojjetaniif xiyyeeffatee nama hojjechaa ture waan ta'eef yeroo sanatti bulchiinsi darbanis nama tokkummaa uummataa fi akkasumas tokkummaa dargaggeessaaf shamarranii qindeessu hundumayyuu bifa wal fakkaataan farrajaa yookaan immoo shororkeessaa waan turaniif dargaggeessa kanallee sirnicha keessatti miidhaa jajjabduu irraan gahaa turanii irraan gahamees jira. Miidhaa jajjabduus keessummeessee jira. Haa ta'u malee kaayyoo fi akeekasaa mana sirreessaa seenus hin daganne ittuma cichee mana hidhaatiillee ba'ee hojiilee jajjabduu hojjete. Egaa sirni dhaabbatee nafu sirni sabaa fi dhaloota hacuucaa ture sunis dhalootuma qubeetiin kufee dadhabbii fi falmiin mana sirreessaa keessatti inni gumaachaa tures galma ga'ee dhufee hojiilee isaa hawwusana gamtaan hojjechuu fi akkasumas dinagdee irratti dargaggeessaaf shamarran hojjechuuf karoorfate sana hojiitti hiikuu eegale. Egaa bulchiinsa haaraa dhaloota qubeedhaan hundaa'e kana wajjin itti fufee har'a milkaa'ina jajjabduu galmeessaa jira. Mee seenaa gabaabaa dargaggeessa kanaa isin biraan geenya. Dargaggeessi kunis sanyii Dashuu Loosee jedhama. Sanyiin bara 1968 magaala guddittii biyyaa fi handhuura Oromiyaa magaala Finfinnee naannawaa Arfaasaa yookaan Xooraalooch jedhamuun beekamutti abbaa isaa obbo Dashuu Loosee fi harmee isaa aadde Ayyaluu Iddoo irraas kan inni dhalate. Ammallee maatiin isaa naannawaa Arfaasaa yookaan Xooraalooch jedhamee beekamu kana jiraatu. Abbaan isaa ijoollee 28 haati isaa immoo ijoollee 3 kan horan yoo ta'u durba 8 fi dhiira 20 ta'anii dhalatanii. Haadha isaaf sanyiin ilma hangafa yoo ta'u abbaa isaaf immoo ilma sadaffaadha. Obbolaan isaa 7 biyya hambaa jiru tokkommoo lubbuudhaan dabarteetti. Haati isaas godina kibba lixa Shawaa Leemman Awaashirraa abbaan isaa immoo Shawaa lixaa Liiban Jaawwii yookaan Geedoodhaa dhufuun Finfinneetti wal arganii bultoo dhaabbatanii. Obbolaan 27 hafanis jaalalaa fi wal kabajuudhaan jiraatu. Waggaa waggaadhaanis wal sassaabuun abbaa isaanii dubbisu. Obboloota isaa hunda keessaa ofitti amanamummaa fi mirga isaa gaafachuun beekama. Sanyiin waggaa 5ffaa isaatti maatii isaa irraa adda ba'ee gara akkoo isaa Leemman deemuun waggoota muraasaaf achi kan ture yoo ta'u sanyiin turtii waggaa 3 booda deebi'ee gara Finfinnee dhufuunis waggaa 2 maatii waliin
erga jiraatee booddee waggaa kurnaffaa isaatti mana hin taa'u jechuun qabsoo jireenyaa qofaa isaa eegale. Adda of baasee of danda'ee kophaatti jiraachuu jalqabu waggaa 8 akkana hin ta'a jechaadha. Waggaa 8 naannoo waggaa 8tti kan inni adda bahuu danda'e hundarraa. Egaa sanyiin nama takka hojii tuffatee hin beeknedha. Egaa innis erga maatii isaa biraa ba'ee meeshaalee kophee qulqulleessuuf isa fayyadan bitachuun guyyaa kophee qulqulleessaa galgalammoo kutaa tokkoffaa seenuun barnoota isaa barachuu eegale. Keessaa hojii 4 hojjedha. Kophicha nan hojjedha. Isa qulqulleessuun mana hin baasisne nan hojjenna. Hojii koomishinii hin hojjenna. Galgala hin baranna. Barumsa baay'ee immoo eegumsa naannoodha. Kontiraata qaban ta'ee of jalatti namoota qacaree ni hojjechiisa jechaadha. Isa cinaattis namootaaf ergamuun daabboo raabsuu fi meeshaalee garaa garaa namaaf baachuu galii dabalataa argachuuf tattaafachuutti ka'e. Raabsa daabboo garuu guyyaas halkanis waan tureef hojii kophee qulqulleessuu irratti dhiibbaa uumuun maamiltoonni isaa itti mufannaan raabsa daabboo dhaabuuf murteesse. Mana daabbootti yommuu qacaramu sanyiinis qarshii 50 kan qacarame yoo ta'u subii yookaan obboroo sa'aatii 11tti ganamammoo sa'aatii 1tti akkasumas guyyaa sa'aatii 7 fi galgalammoo sa'aatii 11tti waan raabsuuf dadhabbii isaatu dhaalee argame. Hojii namaaf ergamuus dhaabee kophee qulqulleessuu irraa gara hodhuutti hojii isaa ol guddise. Mana jireenya isaas bakkuma hojii isaatti ijaarrachuunis hojii dallaala dabalee hojjechuutti ka'e. Hojiiwwan xixiqqoo duraan ofii isaa hojjechaa tures ijoollee duuba isaarraan dhufanii leenjisee kan inni dabarse sanyiini. Namni kamuu eeggattummaa dhiisee ofiin hojjechuun akka qabu itti amana. Hojiin faayidaa malee miidhaa akka hin qabnes ni dubbata. Sanyiin mi'a feestaalii tokkoon fageenya muraasa qarshii 2 kan gaggeeffamu yoo ta'u yeroo baay'ee immoo namni ba'aa nama baachifatu nyaata waan namaaf kennuuf baasii nyaataaf ba'ullee ni hir'isa jedhama. Haala kanaan ji'atti hojjetaa mootummaa tokko caalatti galii argachuu akka danda'amu dubbata. Kan akkanaan hojii kophee fi koomishinii aga guyyaa keessa sa'aatii 11tti hojjechuun 11 walakkaatti ammoo gara barnoota isaatii deema. Ta'us kuni qofti garaa isa ga'uu dinnaan galgala sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 erga barnoota isaatii ba'e waan hojjetu itti yaaduu jalqabe. Namni tokko guyyaatti sa'aatii 3 hanga 4 rafnaan gaadha jedhee namoota 3 of jalatti qabachuun suuqiiwwan 20 kontiraata fuudhee biratti hojii waardiyyummaa hojjechuun eegale. Yommuu hojii adda addaa hojjetu kanas guyyaa tokkollee nyaata bakkeedhaan bitee nyaatee hin beeku. Ofiidhuma isaatii hojjetee nyaata. Ayyaanni yommuu dhufu lukkuu qalee fi buna danfisee hiriyoota isaallee nyaachisa. Nyaanni inni hojjetus mi'aawus mi'aawaa baatus ofii isaa hojjechuu akka qabaus waan itti amaneef hojjeta. Nyaatas yommuu hojjetu wantoota dafanii ga'an hojjetata malee yeroo taa'ee mimmi'eessee hojjetu waan hin qabneefi. Dabalataanis subii sa'aatii 11 walakkaa yommuu ta'u balfa gogaa manarra deemuun sassaabanii gatu. Waaldaa qulqullina magariisa jedhamu yeroo jalqabaa magaala Finfinnee kutaa magaala Kolfee Qaraaniyoo aanaa 6 keessatti kan hundeesses dargaggoo sanyiidha. Waaldichas yeroo dheeraa ittiin hojjechuun yommuu hojii isaa fooyya'u mootummaatti kan dabarse yoo ta'u ammallee waaldichi hojiitti jira. Magariisa kana duraan na jalatti nama 8 ture na wajjin kan ture. Isa san irratti wanni jennu warra kaan warra qacaramee hojjechuu barbaadu wajjin bakka tokkotti fuudhee mootummaatti dabarseen keessaa ba'ee jechaadha. Sanyiin hawwii miindeeffamee ji'aan hojjetaa mootummaa ta'ee jiraachuu hin hawwu. Hawwees hin beeku. Wanti inni jibbus namni asiin ba'ee achiin gali jedhee akka isa ajaju hin fedhu. Miira gadaantummaas hin qabu. Amalli kun jalqabumarraayyuu mana haadhaa fi abbaa isaa keessaa kan isa baasedha. Kanarraan kan ka'e abbaan isaallee sodaa harka namaatti du'a jedhu qaba ture. Abbaan mul'ataa kun jireenya isaa keessatti wantoota 3 akka hin jaalanne dubbata. Inni jalqabaa hanna. Sanyiin obboleessa isaallee osoo atuu yoo arge seeratti dabarsee akka kennu kaasa. Akkasumas miindeeffamanii hojjechuu fi mana kireeffatanii jiraachuu hin jaalatu. Ijoollummaa isaatti yommuu of danda'e jedhee mana haadhaa fi abbaa isaatii ba'e bakkuma kophee qulqulleessu sana naannawaa Wayeeraa jedhamutti sharaadhaan mana ijaarratee keessa tures. Hojiidhaaf bakka guddaa kan kennu sanyiin yeroo isaas harka caalu hojii irratti dabarsa. Maqaa sanyii jedhu qabatee yommuu hojjetutti wantoonni 2 isa mudachuu yaadata.
Inni duraas namoonni afaan isaanii afaan Amaaraatti hiikkatanis sirriitti isa waamuu waan hin dandeenyeef Shanyii jedhanii waamuun. Inni biraas haala siyaasaa rakkisaa fi hadhaawaa yeroo sana ture keessumaayyuu Oromoo irratti hammaataa ture maqaa isaarraan kan ka'e dhiibbaa irraan gahaa turanii. Maqaan kun jechisiisuu danda'a. Maqaa kana qofa jijjiirri kan jedhu dhufe abbumtii kiyya dhufee maqaa kana jijjiirradhu. Boru faayiliidhaan deebista waan ta'eef faayilaan jijjiirta waan ta'eef dhiibbaan maqaadhaa kun dhiibbaa lubbuu sitti taate jedhee immoo jijjiiru kan jedhu tan tureessu garuu hin yaaddofne jechaadha. Halkanii guyyaa baay'ee sagaliisa dhabne jechaadha. Sanitti maqaa keenya Sanyii kan jedhamurra gara Zarihuunitti jijjiiree maquma isaa Zarihuun jedhee jijjiiree. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa jedhamu keessatti illee abbaan isaa qooda waan qabuuf achi keessas waan tureef dhiibbaa irraan gahaa tureera. Miseensa Maccaa fi Tuulamaa abbaan isaa waan turaniifis innis abbaa isaa bakka bu'ee yeroo guddatutti miseensa Waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'ee yeroo deddeebi'utti namoota kamiinuu dararamaa walitti bu'aa ture. Yommuu inni dargaggoota hojiif gurmeessus loltuu gurmeessa jechuunis hidhuudhaafis kan kaatan akkasumas hidhaniis jiru. Sanyiin nama waan hin taane hojjetuu fi haala malee fayyadamuu yoo arge daran haaraam. Kanaan baay'ee waan dheekkamuuf akkasumas murtoo waan fudhatuuf gara jabeessa kan ittiin jedhan jiraatanis inni garuu nama waan sirrii hojjetuu fi karaa sirriirra deemuuf foon isaallee kutee yoo kenne homaa ittiin fakkaatu. Namni amantii fi qomoo isaan nama kamiyyuu haa ta'u isa namni tokko dafqee yookaan immoo dalagee argatu kashalabboonni yookaan humnaan warreen deeman isa dafqee fidurraa fudhachuuf gaafa isaan tooftaadhaa yookaan maladhaan sanyii yoo arge akka laayyoottis biran darbu nama sanallees hin gadhiisu. Haalota rakkisoo hedduu keessa darbaa jireenya isaa kan gaggeeffatu yoo ta'u barumsaaf garuu bakka olaanaa waan qabuuf addaan hin kunne. Namni beekumsaan hin qaramne guddina isaa bira ga'uuf in rakkata ilaalcha jedhu waan qabuufis barnoota isaa galgalaatiin hanga barbaadu hubannoo horachuu waan dadhabeef dilbata waaree booda cinaattis barsiisaa dhuunfaadhaan isa barsiisu qacaratee yommuu barataa ture akaakuuwwan barnootaa saayinsii hawaasaa caalatti waan danda'uuf qabxii olaanaa ittiin galmeessisaa ture. Akkasumas barnoota lammummaa fi amala gaarii yeroo mara qabxii isaa olaanaas kan inni ture. Haala kanaan kutaa tokkoffaadhaa hanga 8ffaatti mana barnoota Yaman Biraan Salgaffaa fi Kurnaffaa immoo mana barnoota Ayyar Xeenaatti barate. Qabxiin akka yaadetti dhufuu fi mana barnoota Angawuu jedhamu seenee qabxii isaa fooyyeffatee Yuunivarsiitii Kolleejjii Alfaattis dippiloomaa isaa seeraan argateera. Itti fufuunis Yuunivarsiitii Darba Maarqoositti digirii isaa jalqabaa seeraan eebbifamuu danda'eera. Digirii isaa lammaffaas puur manaajimeentiidhaan Salleekti Yuunivarsiitii yookaan Kolleejjii irraayis kan inni eebbifame. Barnoota isaa sadarkaa kanaan aagaatuu malee yeroo dippiloomaa isaa barataa turetti gidduutti hidhamee tures. Achi ba'ee fixuus danda'eera. Barnoota seeraa barateen yommuu mana isaa diigamu falmatee mirga isaa kabachiifateera. Bara 2005 miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhuunfaadhaan dorgomee kan mo'ate Sanyiin siyaasaaf fedhii kan hin qabne ta'ullee tuttuqaan ture yookaan immoo gidiraan uummata keenyarra ture hammaataa ta'uusaa waan hubateef gama siyaasaas seenee uummata isaa bira yookaan cinaa dhaabbachuus filate. Dandeettii fi fudhatama uummata biratti qabu agarsiisuuf jecha mallattoo isaa mana jireenyaa taasifachuun filannoo seene. 2002 mana hidhaati bahee 2005 muummichi ministeera biyyattiidhaa Mallas Zeenaawii akka du'anii ji'a torbatti kan filannoon ture. Paartoleen hunduu sodaatanii turan kan sidinqu keessa dorgomuu. Paartoleen himti siyaasaatiyyuu magaalaa Finfinnee keessatti yeroo biraa kan isanii dorgoman bara sanitti garuu namuyyuu dorgomuu hin sodaate jechaadha. Addatti ammoo haqa qabeessummaa qoodinsa qabeenyaa mirkaneessuuf dabarsee lafa isaarraa buqqifamuu Oromoo akkasumas Oromiyaan magaala keessaa dhiibamuu irrattis siyaasatti seene. Keessumaa sirna yeroo sana ture Oromoon magaala Finfinnee keessa jiru lafa isaarraa buqqifamee harreedhuma isaa warra isaa buqqiseef bishaan waraabaa lafa horii isaa bulfatu dhabee Oromoon meeqa magaala Finfinnee irraa buqqa'ee aga har'aatti illee dararamaa jiraachuun
Egaa sirni darban sun Oromoo irratti taatee kana taasisuun dargaggoo sanyii hedduu kan gubaa turee fi hedduu kan itti dhaga'amaa turedha. Dargaggoota qindeessee isa rakkate gargaaru, isa beela'e nyaachisuu, isa dhukkubsate yaalchisuu, isa hidhame immoo ogummaa isaa fayyadamuun falmuu fi darbees wabii ta'ee hiiksisuu fi waan danda'u hundumaa uummata isaa tumsuu eegale. Keessattuu sarbamni mirga namoomaa isarratti raawwate darbee akka hin raawwatamneef waan danda'een dura dhaabbataa ture. Bitootessa 24 bara 2010 halkan keessaa sa'aatii 5 irratti ministeerri muummee Abiy Ahimad injifachuun gara aangootti waan dhufaniifis innis fincila dhiisee gara dinagdee dargaggoota Oromoo cimsuutti fuula isaa naanneffate. 2010 jijjiiramni dhufnan waa'ee ajandaa siyaasaa jedhamu hundasaa gaafii duraan qabnu hundasaa deebii jijjiiramni kun erga dhufe asitti gaaffiin nuti gaafannu 5 ture. Gaafii 5f nu hiisisuus danda'e an warra kaanis ficcisiisaa ture waan 5 gaafatamu Oromoon. Tokkoffaa muummee mootummaa naan biyyaa ta'uun nuuf malaadha. Muummicha ministeeraa biyyattii masharraa mootummaa nuuf malaa. Lammaffaan afaan Oromiffaa afaan hojii federaalaa nuuf haa ta'u. Sababni isaa ijoolleen Oromoo baay'een hin baratu giraajoot godhanii dhufanii asitti qacaramanii hojjechuu hin danda'an. Maaf jennaan afaan hin beekan. Kanaaf afaan Oromiffaa oduu afaan hojii federaalaa ta'ee ijoolleen baratan hunduyyuu afaan keenya afaan lammaffaa ta'ee ni qacaramu jechaadha. Ambiraa aadaan keenya fakkeenyaaf Hoorri Finfinnee jira. Aadaan gadaa sirna gadaatiin wal qabatee irreecha tulluutiin wal qabatee isaan kun akkuma amantaa warra eenyutiyyuu nuuf kabajamuu qaba. Abbaan biyyummaa magaalaa Finfinnee nuuf mirkanaa'u. Shanaffaan fi inni dhumaa buqqaatiin yookaan Finfinnee irraa uummanni Oromoo tanaan dura populeshiniin uummata Oromoo tanaan dura Finfinnee irratti ture buqqa'ee jira. Amma eessa jira? Fayyadamummaan uummanni Oromoo fayyadamummaa addaa seera biyyattii irratti caqafamee barraa'ee jira waan ta'eef fayyadamummaan keenya addaa ifatti nuuf beekamuu qabaa, nuuf mirkanaa'uu qabaa. Kana 5. Erga qabsoon milkaa'ee sanyiinis waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jedhu magaala Finfinnee keessatti hundeessuun fayyadamummaa dinagdee dargaggoota deebisuuf sochii isaa eegaluus ifoomse. Finfinneedhaa jennee waan baay'ee taaneem kan jedhu sanyiin irraa buqqaanee ittiin cunqurfamnee eessa buutee keenya dhabamee dhala itti dhabnee qeensi nurraa buqqifamee miidhamaa qaamaa taanee itti jaamnee itti duunee ittis maraannee jechuunis waa'ee Finfinnee ibsa. Dargaggoota godina hundarraa gurmeessuun mariisisuu fi leenjisuudhaan bu'a qabeessa ta'aa jira. Umurii isaa hojjechuu danda'u keessa yeroo garaa garaatti mana sirreessaa yookiin mana hidhaa keessa waggoota 10 fi ji'oota 6 dabarseera. Fulbaana 25 bara 2000 fi bara 1991 sababa hin beekamneen mana isaatii qabamee hidhamee guyyoota 2 erga hidhameen booda manni sakatta'amuu qaba jechuun poolisoonni gara mana jireenya isaatti deebisanii fidanii halkan sababa malee isaa fi fakkaattota reebaa buluu guyyaa mana murtiitti dhiyeessanii ilaalanii dhimma isaanii gaafatu ji'a 5ffaa isaatti gadoo fi dararaa hedduun saaxilame. Achi keessattis reebicha hamaa fi qeensa buqqisuun kan itti raawwatamu yoo ta'u kunneen hunduu sanyii irratti raawwatamaniiru. Inni guddaa fi inni ulfaataan godaannisa ta'ee hafe yoomillee kan hin bannee fi yoomillee kan hin irraanfatamne garuu qaama saalaa koddaa keessa kaa'uun sanyii irratti miidhaan garaa jabaataan dhala namaaf hin malle kunis irratti raawwatame. Ji'a tokkoffaa 91 kan mana hidhaa deemu galuu danda'e. 97 taasaasii bulii 5tti mana hidhaatti bahuu jaldeenya jechaadha. Waggaa 6 ji'a 3 jechaadha. Haayilaandiin amma boodana haayilaandii jedhamee leellifamu kun boodana kan dhufedha. Koddaan beektaa koddaan bosona daddabiitii fi shiree keessa baatamee Finfinnee keessa galan jiddugala san keessatti ture jechuun ni danda'ama jechaadha. Achi keessattidha kan ittiin hunduu qoramaa hunduu ittiin sarbamaa dhiirummaa isaa dhabaa
dubartoonni illee kan turchi ittiin ta'aa kan turte mana san keessatti jechuudha. Garaffiin sireedhaa jira. Siree irratti hoggaa jedhamu siree ribirraaboo ta'ee asiif achitti hidhamta. Sibira taa'ee gaafii malee lakkoofsa malee akka fedhetti si quncisa. Barmeel girfii jedhama. Mataa barmeelitti gadi si garagalchanii si garafu. Sokkeettidha si adabu. Sokkeettiidhaan bobbaa kee waaddutu jira. Waan hedduudha kan sirratti uumamu jechaadhaan gaggeeffamu. Luka kee halkan dhufanii keessa sirraa buqqisuu jira. Guxatiidhaan naqalaa jedhama. Guxatiidhaan qeessa kee akka hin duuneef qeessa bitaa harka keetii sirraa buqqisu, lukaa sirraa buqqisu. Guyyoota 4 booda kan of bare yoo ta'u, isa booddees dhiigni dhaabachuu dideen dhukkubbii hamaaf saaxilamees ture. Kana malees miila isaa mirgaarra saanjaadhaan rukutamuun daran madaa'ee ture. Madaasan keessaa foon kutuun afaan keessa isaan kaa'u. Haala kana qofa osoo hin taane ijoolleen Oromoo gadadoo fi dararaa hamaatiinis saaxilamaa turani. Injinar Masfin Abbabaa, Faayisaa Dabalee, Kabbadaa Leenjisaa fi ijoollee Oromoo biroo shira siyaasa hoteela Aksum gubachuun wal qabatee rakkoon hamaan irra ga'eera. Kaan du'anii, kaan qaamaa miidhamanii, kaan immoo maraatanii balleessaa tokko malee waggoota 10 kan itti murteeffame ta'us waggoota 6 fi ji'a 3 haala kanaan hidhamee bara 1997 mana hidhaadhaa ba'us sababoota kanneeniin dhibee kormaaf kan saaxilame sanyiin waggaadhaan yeroo ammaa kanas wal'aanamaa jira. Akkasumas dhala akka hin godhanne ta'eera. Kunneen hunduu qaama irratti qofa osoo hin taane xiinsammuu irratti dhiibbaa olaanaa uumeera. Gocha kana kan irratti raawwachaa turan dubartoota waan turaniif achii ba'ee aga yeroo dheeraatti dubartoota irraa fagaachuu eegale. Qaama dhiiraa kan goddaatti galchu shaamarraadha. Akka shaamarraa jibbituuf shaamarraadhaan akkas gosu. Warqeen abidda keessa bu'ee harka namaa irratti akkuma miidhagu sanyiin haala kanneen hin qoramaa ba'ee abdii osoo muratiin hojii isaa itti fuulleffatee as ga'ee jira. Waaqa carraa jiraachuu kenneef galateeffachaa dargaggoota bakka isaa bu'an horachuuf iyyummaa injifachuu fi amileedhaan onnatee hojiitti seene. Ta'us namoonni durayyuu isa irratti shira xaxan isa hojjechiisuu hin dandeenye. Akka isa dhiisaniif ni kadhate, isa garuu inumaayyuu dhiisuu didanii sodaachisuu eegalanii. Bara 1999 ammas waggoota 4 hidhamuun bara 2003 gadhiifame. Dhibeewwan kanneen hundiyyuu xiiqii keessa isa galchuun akka inni siyaasatti galu waan isa kakaaseef bara 2005 gara filannootti seenuun kan danda'eefi mana hidhaa keessa taa'uun dhiibbaa isaa fi fakkaattota isaarra ga'urratti bu'uureffachuun kitaaba mixaa mixoo jedhu barreessuu kan eegale sanyiin hojii fi bakka olaanaa waan qabuuf sanyiin mana hidhaa keessa yommuu tures hojii gorsaa, gargaarsaa, huccuu miicuu, nyaata kennuu, dhidhiibuu fi kan kana fakkaatan illee hojjechaa ture. Qarshii achi keessaa argatus namoota gargaaramuu qaban ni gargaara. Isa irraa hafe immoo baankii keewwata. Ijoollummaa isaatii eegalee hawwii inni qabus kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'ee isa booddee pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee hojjechuu hawwa. Namoota eenyummaa isaaniif jecha lubbuun darbe akkasumas biyyaa baqataniif miidhaman gargaaruu akkasumas yaaduu fi ni barbaada. Dargaggoota aardii Afrikaa akkasumas addunyaa irratti gurmeessee hojiilee bu'uuraa akka dargaggeessi hojiilee kalaqaa akkasumas hojiilee dinagdee irratti xiyyeeffatee of danda'ee hojjetuuf nama halkanii guyyaa hojjetudha. Bara 2004 gara biyya Faransaay deemuun biyya ganee deemeera jedhanii osoo yaadanii waggaa isaatti deebi'ee dhufe. Turtii yeroo muraasaan booddee xiqqoo turuunis gara biyya Niizerlaandi deemee leenjii waaldaa hojii gamtaa fudhachuun deebi'e. Akkasumas bara 2011 Keeniyaa deemuun muuxannoo isaa kan babal'ifatedha. Jijjiirama dhaloota qubeen dhufe kana keessatti illee sababuma siyaasaan ji'oota 3 hidhamee kan ture abbaan mul'ataa kun kitaaba injifannoo ilkee fakkaattu jedhu fuula 137 qabu barreessaa tureera. Mana hidhaa keessa ammallee namoonni ogummaa adda addaa irratti bobba'an sababa hin beekamneen hidhamanii jiru. Hundeeffama waaldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bara 2012 yommuu hundaa'u sanas feesbuukiidhaan namoota 7 ta'uun akka beeksifame himu.
guyyaa miseensa galmeessu qopheessuun galma guddaa kireeffatanii walgahii waamanii miseensonni akka Oromiyaa fi Finfinnee irraa walitti dhufuun waldaan kun hundeeffamu taasifame jechuudha. Leenjii kennan keessatti namoota 150 keessaa filatanii baasanii isaan booddee guraandhala 29 bara 2012 ifatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeeffamuun kan beeksifame. Caamsaa 13 bara 2012 ammoo waraqaa raagaa fudhachuun seera qabeessa ta'uusaa beeksifate. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeeffamni isaa Oromiyaa haa ta'u malee kibba lixa Itoophiyaa irratti illee miseensa isaa babal'ifatee akka Itoophiyaatti beekamtii waan qabuuf akka Itoophiyaattis hojjechuu eegale. Akka pirezidaantii Sanyii Idashuu jedhanitti moggaasni maqaasaa waan baay'ee wajjin wal qabata. Akkanuma caffee yoo jennu bakka addaa bonaa ganna lalisu bakka jiidhaa kan ta'edha. Waldaan miseensota 150 eegalee wayita amma miseensota 15,400 kan qabudha. Kaapitaalli isaas qabeenya dhaabbii kan socho'uu fi hin sochoone maallaqa dheedhii dabalatee gara qarshii miliyoona 300 qaba. Caffeen umuriidhaan daa'ima garuu waldaa dhalatee guyyaa 40 ilkaan baasee hiyyummaa fi hojii dhabdummaa nyaachuu eegaledha. Ammarratti hojjettoota dhiyeenyaatti dabalamanii hojjettoota 174 kan qabu yoo ta'u kunneenis dargaggoota ogummaa garaagaraa waldicha tajaajilanidha. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaa suuqiiwwan 3 akkasumas bakka kuusaa kan qabuu fi kolleejjii Horn of Africa Business College kan jedhamullee banee kan hojjechaa jirudha. Akkasumas kibba lixa Shawaa magaalaa Leemman keessatti suuqiiwwan kutaa 6 fi mana kuusaa tokko kan qabu bakka gurgurtaa fuduraa fi muduraa hedduu of jalatti banee jira. Burraayyuu Koyyee Faccee akkasumas Kamisee Bulee Oraa fi Sululta Mandii Beenchimaaj mana kuusaa fudhatee hojiirra oolchuuf kan jiru jechuudha. Hoolota irraayis akkasuma lafa hektaara 4 irratti loojii ijaaruuf socho'aa jira. Jamoodha mana kuusaa midhaanii fi mana baaburaa qarshii miliyoona 2.5 baasee ijaaree qaba. Akkasumas reestooraantii caffee addabaabayii masqalaa irratti banuuf qophii xumureera. Kana malees konkolaataawwan 5 qaba. Waldichi meeshaalee fi ogeessitoota hojii miidiyaaf barbaachisan gaazexeessitoota afaan Oromoo, afaan Amaaraa, Ingiliffaa qacaratee hojii miidiyaallee gadi dhaabuudhaaf kan hojjechaa jirudha. Caffeen gama tajaajila hawaasummaatiin waan baay'ee hojjeteera. Ashaaraa magariisa waggaa 5 kana keessa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti biqiltuu miliyoona 1.2 qarshii miliyoona 6 ta'uu dhaabeera. Yeroo weerara vaayirasii koronaa namoota 247 zayita paastaa akkasumas mokoronii fi deeggarsaawwan garaagaraa qarshii miliyoona 8tti tilmaamamu gargaareera. Naannawaa Kombolchaatti uummata waraanaan buqqa'eef fi kumtaala 140 ergeera. Godina Booranaatti hawaasa sababa hongeetiin miidhamaniifis qarshii miliyoona 1.5 kan ramade yoo ta'u boqqolloo geejjiba mataa isaatiin gara sanattis ergeera. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bifa kanaan kan hundeeffame namoota hedduudhaaf akkuma beekamtii fi dandeettii isaa madaaluudhaan hojiilee garaagaraa banuufiin caasaalee godinaalee fi aanaalee irra jiran illee jajjabeessuudhaan akka isaan hojiitti seenan gochuu irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hirmaannaa adda durummaan kan raawwatudha. Bara 2012 hundeeffamuun waggaa 3 keessatti tarkaanfiilee jajjaboo imalee jira. Imala isaa kana keessatti godinaalee Oromiyaa keessa jiranii fi akkasumas naannoo Amaaraa godina saba Oromoo Walloo Kamisee keessatti illee tattaaffiin qeerroo fi qarreen akka isaan of danda'an irratti hojjechuuf deemullee hedduu kan nama gammachiisuu fi hedduu kan namatti toludha. Obbo Sanyii Idashuu akkuma yeroo jalqabaa seenaa isaanii jalqabarraa kaasnee isinii biraan gahaa turre seenaa jajjabaa fi seenaa hadhooftuu dabarsaa turanii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeessuu danda'anii. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bu'aa aarsaa waggoota amma kana mana hidhaa keessatti dabarsan bu'aa isaati jennee fudhanna. Gurmaanii hojjechuun bu'aa dhalootaati, bu'aa biyyittiiti jedhanii aarsaa kanfalan yeroo ammaa kana humna dargaggeessaa walitti qabuudhaan dargaggoonni akka tokkoomanii dinagdee irratti fuulleffatanii biyyittii dinagdeen utuban akkasumas of danda'anii jiraataniif taasisaas jiru. Seenaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa fi akkasumas hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan ta'an obbo Sanyii Idashuu agana isiniin jennee jirra. Egaa seenaa biroo qopheessinee aga walitti deebinutti nagaan nuuf ta'a.